بسم الله الرحمن الرحيم على رسول الله الصلاة والسلام على رسول الله على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب سنام كيسو ولقوما في السرخنا خا الدنيا آخرتي سنفيد رب سنهاها أكن نبوتوتي يوخا أتيادوتي نبني أسكف لهم هندي أسكفوا في يخنان ربي في يبرتي milkaa'uun barbaadaa jechuutu isin fidana fakkaata. Akkasuma akkasimi. Wayi mana sargiiti. Mushurraa wayi jirti. Wallahi wanni kun eegdee sargii kudhama kana agartanii sargii fa'aa akkasumatti fakkaata. Obboleeyyiin isin eegalee rabbumaa jecha dhuftani. Mee warri rabbi jecha dhuftan argaa waasa. Allahu akbar. Barante gaddeebisaan jenne. Mooturatti giziyaan kun qabaa jaanii mana qaraatiin yakkaa nama godhan namarra dadhabaa. Amma faadaran dubloomne shimaan nu wajjeese sagantii takkaatti yoo qabu hin dandeenyu na fakkaata. Akkasiimi warra ispoortii illee jala gurra binoo aadaa jiru. Dubartiin nama qoshaashan feetu nama jabaa feete haxaamaan illee hayoo jaartii leeyitti illee dubbatan booskiidhaan illee irraa deebisu. Jaartii illee amma iyyaalli tokko qabannaadhaa tasaa os bira qabalee aboo rabbi sodaa dhudhiisi jettaani. Akkam jettaan? Muraha berbaaderta orang biasa sedih sih malah selara je kan. Akas Rabbi sinamu kesu. Wah isi gafar dulu. Rabbi biasa dufte. Entah kan dia bar. Rabbi rela kawatemu. Mu asi gati sahaba ada di syukutin malaka hirani lagi semua. Malaka terus tadi. Malaka terus tadi. Rabbi macam terus tadi. Milishanis ni dirkine akka gisee wal gahii baa jaanii nama baasan sanitti way akkasiin banaanamni si dirqee ni jira fadhinnuma dhufte jimas bitatteemo bishaanis bitatteemo maaltu jira jettee dhufte muwaadaraa jira tasi fayyaddu rabbi si yaadaa isu amiin jeime amiin jettee muwaadaraa si fayyaddu rabbi si yaadaa isu ila gaaban waliin hin jiru waan guddoo rabbiif jecha dalaguun keessan jirreerra waan xiqqoo takka daleeyde yoo rabbii jechan dalage yaa rabbi sirratti lakkaawwadha jette irra sii caalti beekaa khayruma xiqqoo feetee hoggaa daleyne niyyaa tolfanne yaa rabbi sii jechan dalage sawaaban naa qabi jennee rabbii keenya kadhachuu qabnaa jechuudha isin galu jiraa miti akkas jechaadha sagantaan naaf kannan akkana fakkaatutti waa'ee social media da itti fayyadamu social media ti wajjin wal qabatana fakkaata sandura mandura kana dura seen hunduratti mee warri bara dabare soomana keessa asitti wal agarre halkan tokko mee harka baasa warri jirtan nama takka lama sadi nama qur'ibba qofaa jan gadeebsaaya warri kun eegasi dhalattan na fakkaate warri gaaba san jirulleen hin jiru irra guddaan isaanii jiranii isin bakka rabbiin isinii fadhee eega gaafa san salaataa fi qur'aana eegaltan hanga irraa ittuma jirtan jechuudha bara bakkumaan bakka kanatti isinii deebi'ee Allahu akbar jaa milikata ramadaanii namarraa qeebalamuudha khayrii irra jirtu san hanga ramadaanaa fi ramadaanii dhufu irra dawwamu jechuudha rabbi isinirraa haa jaalatu isinirraa haa qeebalu USA la Ahmed Muhammad reefu haasoo isaa dhaggeeffachuun ture dhugumatti isin nama akkanaa biyya alaati nama kaka'umsa akkanaa kana qabu qabaachuun biyya tanaaf hedduu carraa gaariidha beeka biyyoonni biraa wanni isaan dhaban ijoollee biyya keessa jirtu qofaattu jabeenya qaba malee warri biyya alaa jireenya isaatii fi fooqii adaama jaarrachuu fi ni jiraa miti bashannanuu fi shishaa dhuguu malee waan takka quban qabu nama kana ammoo anneen beekulleedha Ahmed Muhammad Jani kha USA reefo sirratti argisan quddeeti min jiraati mee nama kana maashaallah irraa jaa
maatii qabaame maatii isaatillee maatii barakaa rabbi haa taasisu mee aamin jaa moo itti hinaaftani itti hinaaftani wayi hinaaftani akka inni milkaa'u ni feetani umrii dheertuudhaan moo riskii halaaliin moo beekumsaan moo aboo rabbii isa haa milkeessu hogguun akkana jedhu inni Ameerikatti hin dhalanne beeka nama asii isa tolchee ol ergee jira akkasii moo akkasii miti sheekan hayyootan isa keessatti uumee gaafa inni achi dhaqe ummata Yahudaa sanii wajjin waliin fakkaanne aqiidaa islaamaa isaa bareeddu biyya irraa deeme biyya dhukkeetan akka inni yaadatee dargaggeessa biyya kanaa waliin qabu haborallee sheekan kanaamee sheekan kana rabbi haa milkeessu amiin jettanii isin hunda rabbi isin haa milkeessu irrattuun keessan hin fuuneemi hee jaallaan akkadatti ahoo jaartii gaarii rabbi isin haa qannu maallaqa rabbi isin haa qannu jannatallee rabbi isin haa qannu gabaabseetuma sagantaa kiyya gabaabsuu fi yaalaa kana social media waggaaniin deebi'u wanni kun gizee laalu zumii fakkaata waa'ee zumii qacarrotti hin beekan bara sadii moo afurii fi idiitaraa miltanillee ta'ee TV islaamaattillee dalaguun ture amatuma lama eegan dhiisee kara majlisa sheezabuu dhufe malee keessan ture ammas haa ta'u sheezabummaan guddaan isa agartan kun halkan rabbiin qabu kanarraa galgalarraa sa'a lamarraa eegalee hanga sa'a afurii tafsiiraa fi usula achirra barsiisu jira jechuudha sheetichuma guddaa kanallee barsiisnee jechuudha amma sagantaa sheezabuu yoo agartan arraa muwaadaraa shaama watar jira nama goonee fi da'awaan isaa akka alama ol ga'u amma sagantaa isaa liibirra ture gizeen anillee bakka san taa'u sheezabuurree lachi laayibii dabarsu jira jechuudha amma nama hedduutu biyya alaa taa'ee asiin sagaleen keenya wal dhagee viidiyoo wallaanaa walitti haasa'u ammoo sooshaal miidiyaa kana wanni beekuu qabdan ijoollee keenya biyya alaa jirtuutu qixa sirrii itti fayyadamaa jira malee warri biyya keessa viidiyoo wal darbu waan qoflaa waan nama ajaa'ibu bakka kanuma yeroo dabarsu jirra malee habba taka qaraatii irraa qara'utti hin jiru keessaafuu eega jimaa qamaanee ansoolaa jala seenneefaa daqiiqaa 5 viidiyoo laallaan hanga halkan sa'a 9:10 hirrimi nama qabutti hin jiru maallayni kaardiin ati itti guuttattu yookaan paakeejiin ati bitattu tanuma qarshii hidhattee sanii beekadha ammoo inni isin ganaa gootan garee aalul khayrii tana galamsuma keessa teessee mana kan keessa teessee feetu miila walirra kaayyattee feetu dhuufuun hunda geessisin malee bara amma ni jira bara amma namni hataappoonii birraa baasee viidiyoo ibana marxoo isaa hidhatee taa'ee qara'uu jira kanarraan qaraatiin hoggaasan dabarte WhatsApp irratti hafti akkasuma akkasii miti namni yeroo sana yoo dalagarra illee jiraatte darsiin irra qaraante galgala seenteeti yeroo siin mijjatte sallaalte jechuudha yaa shabaabban keenya kawarra galamsu kawarra biyya tanaa amarraa haasaati garee ahlul khayri WhatsAppumaan liinkii jaan takkaa jira gaaddisaa baadhaan yaa gaaddisaa mee liinkii san irratti ergi irra gattuqattaa koodii jira irra gattuqattaa darsiin eega isaan eegalanii hanga arraa takka lama sadi jettee achirra jirti jechuudha osoo barnoonni kun mana kee teessee hordofuu dandeessu viidiyoo faayidaan qabne koomedii faayidaan qabne pirankii faayidaan qabne yeroo tante hin fixinii الله هزوال فكري وان جاء متكاجر يهودان تنساء دمي أفر نرد لقادرت قرامي نكسا موتين يتنقبت قستك حبان نقفتي قستك فيلمي قرقرات نقفتي أكسا دمي أفر نوتي إيجابان النيت وإسان جلدي من يجو أتي أمو سوشال ميديا خنا يو إرافا يدمتي نما جبا أجائباتا أكو مريبو سرجان تفسيرا أصولا ريادة تجريدة حتى القرآن من أسر النكرام أما أنا من أمانة وروني بيارا ما خير تجرن بيدو خير تجرن خأصول الرأي قال تفسيرا من إيه والله بالله عربية نحن قرأوا جروج جولة بيجي ساتورا قرأوا جرمو جولة بيجي على يوجد جولة بيجي على وكان كنجو درسوا كمالي درسوا ليش درسوا ما بيجابان أنت شباب مقالة كلامسوا خدوقانا قبض نجتة دينو خباجات قبض أفتو خبرنودا جرتو قراري من إنه بتكون جرتا جولة بيجارا جرتا أمريكا جرتو وجي برا أكلوا كمان مجلس مسجد لينك أو خنتي وان ببلين جرّة نمو منو إساني ثاني وان قراني إسان كسرة في جماعة أرى جولة واتك كم بينه تبيشان بحرات بينته
huruba alimirraa eegalanii qur'aana baratanii tajwiida qaraanii namni meeqaatu qur'aana haffazu jira jechuudha. Osuma ati as teesseetuma jimaa kana lulluuqqatu osuma ilkeen tursi diddiimattu asii. Saniif sooshaal miidiyaa maallaqa itti fixxee yeroo dantee bilaashitti ittiin fixinii siin jechaa jiran gaaddisaan faan garee ahlul khayrii bannee jirraa achirra buusillee ni qabnaa qaraatillee ni jirti miskiina gargaarraa sheekan keenya gargaarraa nu wajji tahaadhaa qamaatii jalan kutinaadhaa dhalaa jalan kutinaadhaa nama baxaraanaa fi kaayyoon isaa jimaa qamaruu fi sijaaraa dhuguu fi gudaa'ee moo miimoorii moo talabajiina moo waan fedhe jeenati. Sanjalan kutinii siin jechaa jiran nama haraaraan ta'inii nama bilisa hasammuu yaaddu ha teeknooloojii fayyadamu ha sooshaal miidiyaa akka ajaa'iba fayyadamuu beeku tahii akkuma isheen keenya jee reefuun tana kitaabni qilleensuma kanarra jirti arra waan fedhe daqiiqaa 5 keessatti kitaaba barbaadde akka fedhe sakandii nama jiru kana keessatti rabbi yaa ayyuhal ladina aamanu qur'aana kana keessatti bakka meeqa dubbatu qajoo amma dabaasu isiniif nin danda'a. Daqiiqa takka keessatti yaa ayyuhal ladina aamanu taqullaha bakka meeqa jee innaa teeknooloojiin tolteen jechuudha jecha takkaan as garagala hatta arra kutee matsaaf qudduusii duraan nuti ijaan hin beekne san feesbuuka keetirraa googilirraa gabbuufattee dubbistee ummata beentee halkanii guyyaa hoottu karaa amantaa siin jaansan atu hoottu jechuu danda'uu qabdaanii siin jechaa jiru. Isinii gala afaan Oromoo akkasii ijoollee waan kana qindeessite gaaddisaa fa'aa mubaarak fa'aa amata dheeraa wal beeyna nutillee sooshaal miidiyuu marra wal barre osoo biyya kanallee hin dhufinilleedha isaanis meejitu rabbi isaan aamin keessu. Isaanii hojii taane akka isaanitti ummata keenya islaamaa roga hundaan ni jabeessine warra jettan harka baasaame. Ni barattanii garee ahlul khayrii keessa moo masjiida keessatti moo kan keenyarraa moo bo'een jettu hawaraan musnuu faayata namni yeroo tan uleen isa tumtu namu masjiida dhufee salaannee bisan qaraane beekaa isintan isin galu dura bulayyan namni karaa masjiida as deemuuti annaan hin ta'u isinaa kan akka fadhan isinaa godhan isin galu dura miti namni rabbii fi akhiraa jalaan jaawoo baate barbaade kara quraana kara hadiisa kara islaamummaa hootaan isiniin ja'a waan dhaggeeffataniif galatoomaadha gamanumaan ifamallee naa godhaa jecha obboleessa kiyya ustaaz Saabit keessummaadha nama daa'iidha wal baraanii haasawoo qaliila gabaabaa isinii je'e nutilleen firraa humna sagantaa biraa qabna waan taaneef nuuf galatoomaa baga nu yaamtanii nuti ollaadha rabbi jazaa isiniif haa kafalu garuu nuti wallaaltuudha aalimman kanaan nu dura jira fuula duraaf amata 15 booda inshaallah addunyaa tana da'awaa fi ilmiidhaanillee hoogganuu barbaanna tana qofa qabaadha. ولي قلامي لوجي كن فتي أسماء سديسنا لوجي تركان فنا وجي تركان فنا وان ندو في بوتو أفسني قيس بانايتو سني أستاذ ثابت أشتنا فيرا أسماء نتلين اسم قلتهم فنا قاعد سافا شيكان كنيفا جزاكم الله خيرا الفاتحة ربي سنار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.